Seenaa ajaa'ibaa bareedduu tokkoon isinitti himaa. Seenaan kun nama qalbii qabuuf barumsa qaba. Seenaa kanaanis nan dhaga'e malee ofiin finne. Jara tokkotu jedhan gariyaa ganda wayiiti biriidhaa bishaan waraabbatu. Amma birii kana keessatti yeroo jirru funyoo darbanii jarkaanii darbanii yeroo hunda jarkaaniin kun achafee funyoon qofti ol ba'a. Amma tuma jedhanuu akkuma kanatti ture. Ture amma guyyaa tokko biyyi kun wal baamee ilaaluu qabna waan birii kana keessa jiru jedhee walii gale. Amma gurbaan tokko gobaziidha. Bu'een ilaalaa jedhe garuu fi sharti waahid jedhe maali jennaan obboleessi koo funyoo kana qabuu qabaa jedhe jennaan biyyuundi maaliin horiinuu sii qabaa jirraa maan rakkoo qaba gadi bu'ii jedhaniini. Amma laa jedhe yoo obboleessi koo awwala dhaabatee funyoo kana hin qabin an gadi hin bu'u jedhe jennaan obboleessi nama hunda dura bu'ee fuuldura bu'ee funyoo kana qabe. Qabee gadi bu'ee yeroo jedhu wanni tokko hin jiru birii kana keessa. Birii kana keessa maaltu jira? Girdi jaldeessatu jira. Jaldeessatu jira birii kana keessa jaldeessi yeroo jarkaanii gad darbatte funyoo jarkaanitti kutee beela waan nyaatu dhabee jarkaanii kana nyaata. Laastiqii kana nyaata. Amma achumaan gurbaan kuni kalaas waan kana nama kana agarsiisu malee jedhee jaldeessa kana qabatee fudhatee ol baasan. Yeroo ol baasanu biyyi yeroo argu jaldeessa kana yeroo argu waan biraa se'ee rifatee mungkin jinnii wayii fayyisaa ta'a jedhanii rifatanii funyoo kana gadhiisan. Eenyutu qabee hafe funyoo kana? Tokkitti obboleessa isaa qofatu funyoo kana qabee hafe. Jaraa wajjin biyyaa wajjin hin gadhiifne obboleessa isaa kana qofa qabee hafe. Leesh amma namni kun amma nama hundaan kootii jenna. Namni hundi keetii miti. Wanti rukee darbee namni hundi keetii miti. Mee laala funyoo kana biyyoo hundi gadhiifnaan obboleessa isaa biyyaa wajjin hin gadhiifne qabee hambise jechuudha. Ituu innis akkuma jaraa kana biyyaa wajjin darbate mucaan kun birii keessatti gad deebi'ee hidu'aa jechuudha. Mee laala nama kana hunda kootii jenna gabaa kana jechuudha. Garuu namni keessaa amananu tokko hin jiru. Namni keessaa kootii jettu tokko hin jiru. Wanti rukee darbee jechuudha. Seenaa ajaa'ibaa waan baay'ee garaa nama nyaatu dhugaa dubbachuudhaaf seenaa obboleettiin keenya nutti himte kana dhaggeeffadhee dhugaa obboloota koo mee irra dhaggeeffatanii himimaas hin qabe jirtu laata koomentii yalanaa ka'a dhugaa himimaantu na qabe maaliif beektanii wanti himimaan na qabe koodee jechuun hanga kana dhiinni kee koodeen kee obboleessi kee obboleettiin kee hanga kana siif rifatti hanga kana si dandeechi hanga kana si qabdi jechuudha garuu namoonni kana hunduu gallakkisanii obboleessi isaa tokkichi qabuun isaa hedduu tokko ana barumsa naa ta'e jechuudha maaliif biqqa kana namuma hundaanuu yookiin hiriyaatiyyaa fira kiyyaa akkasii miti kan koodee keessi caalu gonkumaan jiru barumsa guddaa irraa argattu. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyya alaa bakka jirtanitti nageenyi waaqayyoo isin haa wayyatu akkam jirtu kana obboleettiin keessan immoo nagaa guutuun qabaa galata waaqayyoo isiniin jecha egaa hordoftoota kiyya warroonni immoo chaanaala kiyyaa faaraa taata sabskiraayib gochuudhaan maamila keenya ta'aa maal isin jechuu barbaadesitanii akkuma viidiyoo jalqaba obboleettiin keenya tokko gorsa seenaa bareedaa tokko nutti himte seenaa sanirraa anillee waan nan baradhen isiniif qooda. Asinillee waa irraa barattu jedheeti yaada. Dhugaa dubbachuu fi maantu na qabe yeroo nam mucaan suni wanta san keessa gadi bu'ee daldeechaa sanii argee jedhee jarri warroonni duraan shutaa isaa qabanii jiran sun hin gallakkisanii dheessan dura hin qabnu jedhani. Laa inni iyyuu beekkatee jira obboleessa na qabi ati na qabee yoo obboleessi kiyya qabe malee hin seenu jedhee jira. Akkasuma obboleessi isaa dura qabe. Namoonni waan daldeechisu asii tolbaana rifatanii isaan gallakkisanii obboleessi isaa garuu gadi lakkifne kaa koodee jechuun haga kana siniif rifatti obboleessa ofii jechuun haga kana siniif rifatti dhiiga kee jechuun haga kana siniif rifatti firuu kee jechuun haga kana. Kanaaf obboleessa jechuun obboleettii jechuun tiruu kee jechuun hanga kana hunda si gargaara jechuudha. Osoo garuu akka jarri sun gallakkise mucaan obboleessi isaa sun gallakkise mucaa sun achi keessatti du'e jechuudha. Garuu gadi lakkifne kaa koodee garaadha kaa dhiiga kaa dhiinni isaa akkamitti gallakkisaree waliin du'a malee waliin boolla tokkotti gadi nam'a malee mucaa sun gallakkisuu hin dandeenye jechuudha. Kanaaf obboleessa ofii akka fedhes ta'u baafatee jechuudha. Kanaaf viidiyoo mucayyoo kanaa fidde irraa yookiin seenaa mucayyoon kun nuuf himte irraa namoonni waa barattu jedheetiin anillee viidiyoo kana sinii fide. Dhugaa dubbachuuf ani barumsa hagan hin jedhan bara. Kanaafuu koodee ofii jechuun akkasii du'a keessas nama oolchiti
rakkina keessaa isii oolcha jechuudha. Obboleessa kee jechuun obboleetti kee jechuun tiruu kee jechuun. Dhugaa barumsa hedduu irraa barattu jedheeti yaada viidiyoo kanarraa. Ani imimmaantu na qabe. Yoo namni hundumtuu gallakkisee namni hunduu jechuudha. Gallakkisanii shutaa san gallakkisanii mucaan obboleechi isaa tiruu isaa tokkichi qabu hedduu takka nan boo'e. Edaa hangana namaaf dhiphatti koodeen edaa hangana dhiinoo fi agas namatti dhagahama kan jedhuyyuu hedduu natti dhagahame jechuudha. Kana akkasii namni hundeedaa firakeetii miti. Namni hundeedaa du'a si oolchu. Kasi oolchu koodee kee qofa. Obboleettii kee qofa obboleessa kee qofa. Kanaan alatti nama biraa hin abdatin. Obboleessa kee dhiiga kee alatti nama biraa hin abdatin. Fira maali akkas goddanyaadha hiriyyaadhaan jedhe. Qileetti gasi darbee si biraa deema jechuudha. Garuu obboleessi kee si waliin qilee seena malee qileetti gasi darbee si biraan deema jechuudha. Akka barumsa irraa argattu jedheeti yaada. Dhugaa rabbi seenaa ajaa'iba seenaa hedduu barumsa hedduu qabudha. Nama yaada irratti waan tokko hin qabattu jedheeti yaada. An akka kootti qabadheen jira. Hedduu takka ciyyoo kana galatooma obboleettii koo waaqayyo si haa eebbisu. Seenaa hedduu garaa nama nyaattu nutti himtee namni nama ta'eefi muti kan siif rifatu jechuudha. Obboleessa kee haadha kee abbaa kee kana dhiiga keetii ala namni tokko si rifatu. Dhugaa sin jedha namni tokko si rifatu. Akkuma san qileetti gasi gatu jechuudha. Akkuma jarri kun mucaa kana dhiisanii itti shutaa gallakkisanii mucaa tokkichi obboleechi isaa tokkichi qabe kuwwan akkasumatti qileetti gasi gata jechuudha. Duu amma mucaa sun qabuu baate jarris osoo inni iyyuu beekatee mucaa sun obboleessi kiyya yoo qabe malee ani seenu jedhee ture. Akkuma inni jedhe osoo inni qabu san seenuu baate sila mucaa sun qilee isaatti badee du'ee jechuudha. Lubbuu isaa obboleechatu baraare jechuudha. Obboleechi koodii nagana nama ariifaatti bara. Ijoollee koodii keessan kabadaa ijoollee koodii keessanii iddoo guddaa kennaa. Obboleewwan keessan iddoo guddaa haadhaaf abbaa keessan iddoo guddaa kennaa. Kan akka haadhaaf abbaa kan akka koodii keetii obboleessa kee obboleetti keetii sii ta'u hin jiru abadan. Ebaluu firaa kiyya ebaluu dhiiga kiyya ebaluu durbiitiyya ebaluu goddanyaatiyya hin jedhu hin jiru. Hiriyaallee hiriyaan ammaa gantuudha. Obboleessa keetii kas hin ganne obboleetti keetii kas hin ganne ishee godhii jabeeffadhaa sirriitti obboleewwan kee jechisan jabeeffadhaa dhaamsa kooti. Kuni barumsa irraa argattu jedheeti yaada. Kanaaf namni tokko waan tokko viidiyoo tokko yoo laalu waa irraa barachaa deemna. Dhugaa ani akkuma carraa arge viidiyicha kan garuu mucaan kun hedduu barumsa illee dabarsiti. Inni arga viidiyoo ishee yeroo baay'ee garuu ani barumsa irraa baradhee jira. Waan baay'ee irraa baradhe. Galatoom obboleettii koo. Asanis immoo obboleewwan koo hordoftoota koo waan irraa barattu jedhee yaada. Akkasuma warroonni chaanal kee afaan taatan sabskraabii gochuun maamila ta'a. Yaadaa fi qeeqoo qabaattan immoo koomentiitti barreessaa. Galatooma ulfaadha. Yaada qabdan immoo barreessaa. Mee akka kiyya namni waan irraa barattan